بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتان كأنك أرآ سجنتا درسي رمضان حلقة أفرفات إن شاء الله تعالى سنس mata dureen irra fudhannee insha Allahu ta'ala walii dhiyeessinu mata duree wantoota sooma namarraa balleessaniiti. Sooma jechuun akkuma mata dureedhaan dabre keessatti ibsine wantoota sooma namaa balleessurraa uf qabuudha jennee yeroon keessa uf qaban min xuluucil fajri thaani ilaa ghuruubi shams, eega gartanii bariin argamtee adhaanni subiidha adhaanamirraa jalqabee haga adhaana salaata magribaatitti jidduu kana keessa uf qabuudha. Kaayoon uf qabaniif ammootinu maal inni yoo ka jennu taate biniyyati taqarrubi ila Allaahi azza wa jal, dirqama rabbi namarra kaaye kana akka inni namarraa barbaadee fi hanga inni namarraa barbaadee fi yeroo inni namarraa barbaadetti dalaganii raawwatanii rabbitti kalaa'uudhaa fi dirqama kana ofirraa buusuudhaaf dalagamaa jechuudha. Kanaaf sooma jechuun eegasan taate wantoonni sooma balleessan ka irraa uf qaban ka irraa sooman sun maal fa'aa waan jedhu insha Allahu ta'ala guyyaa har'aa irraa dubbanna jecha. Wantoonni sooma balleessan bakka lamatti ilaalla nuti. Namni rabbitti amane kuni waan umrii rabbiin itti ajajee irraa soometu jira, dhiisu jechaadha. Wantoonni umritti rabbiin gartee dhiisi je'ee irraa daangeesse suni yoomuu sa'aatii soomaa yeroo soomaatis ta'ee yeroo kaan illee irraa uf qabuu fi waan san dhiisuun dirqama. Sunniin maal inni yoo jenne dimshaashatti waan rabbiin haraam godhe, wanni rabbi gartee namarratti haraama godhee nyaatarraa tahitti dhugaatirraa ilaalchan taanes tahitti ammootinuu gochootan taane kamuu jecha irraa fagaadhaa ka rabbi nuun je'e suni yeroo maraahuu irraa fagaatuun dirqama. Garuu yeroo ramadaanaa irra caalaa irraa fagaatutu barbaachisaa jechuudha. Maaliifi yeroo kaan wanni gartanii waan rabbiin daangeessi haraama godhe kana nama dalaysiisu waa hedduudha. Shayxaanatu jira, nafsiyyaatu jira, hiriyaa gartee ammootinuuhu nama dogoggorsiisutu jira. Wantoonni kun ijoodhaan gartee waan nama mucuceessanii kararraa nama baasanii kun ammoo yeroo ramadaanaa keessa gaafa ramadaanni seenu rabbi tola isaatiin tokko shayxaannan gugurdoo humna qabdu tagartanii nama jallisu yookaan ammoo nama mucuceessuu dandeessu tana hidhee jira subhaanahu wa ta'ala nurraa fadlii isaatiin tola isaatiin alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Lammata nafsiyyaan ammoo hidhaa nafsiyyaatii fi leenjiin nafsiyyaa wanni beelarra isii leenjisu hin jiru. Qaayidaa wayita quuftee wayita akka feetetti nyaattee akka feetetti dhuydee jettu san akka feete dubbatuu fi akka feete uffatuu fi akka feete yaaduu sanitti nama ajajji jecha. Isiilleen beelaan sakaalamtee hidhamtee jirti akkuma waan hidhaa jirtuuti. Hiriyaan fokkataan yeroo kaan nama dogoggorsiisulleen yoo ka rabbitti amane taate soomni garteetiniin isaa sakaalee jira isallee jecha soommanni. Kanaafuu innuu ta'ufiitiifuu sakaalamaadhaa nama mucciseessuu hin danda'uu jecha. Yoommoo ka rabbitti amanin taate ati ramadaana keessa gartee nafsiyyaatti harkat deeffattee iddoon ati ooltuu fi dalagaan ta'e hundi isiidha. Iddoo ibaadaan itti geeggeeffamtu ooltaa, hawaasa gartee ibaadaan keessatti waliin geeggeeffatta wajjiin ooltaa, sagantaa mucuca adda addaatiif saaxilamtu hin jirtu jechaadha. Alaa taqdiir gartee yoo yeruma soomaa kanaahu nama garteetiniin hin soomne ka gartee ammootinuuhu diinaa kanatti hin amanne fa'a wajjiinillee ka jirtu taates soommanni keessa namaa waan qulqulleessuuf, keessa namaa waan bareechisuuf, keessa namaa waan tolchuuf hedduu gartee humni isaa laafaadha sitti. Duraanuu shayxaanni insii kuni karaa gartee nafsiyyaatiin nama injifataa, nafsiyyaa ati waan injifatteef si injifatuu hin danda'uu jecha. Kuni kanaan keessa dabarra baarakallahu fiikum. Wanni ramadaana keessa duuba kallattitti dur hin jirre kan nuti irraa soommannu maali yoo jenne waan dur nuu halaala san irraa soomman. Kaan duruu beeyna jecha kaan duruu itti leenjine
dhiisuun nun dhibu. Namni umrii isaa gartee waan akkanarraa fagaadhu je'aniin sammuu isaa keessatti yeroo ramadaanaa waan isarratti waan duraan haraama ta'e sani sammuu isaa keessa oofu. Namni sooma dhugaa soomman namni sooma dhugaa soome guyyaa san keessatti gartanii waan akkasiin dalagu jecha. Maaliif duruu itti leenji'e jecha dhiisuu waan kanaatti haraama waan taateef ittuun kalaawu namni rabbitti amane subhaanallah rabbi isaa laaffisee jira leenji'ee jira inuu yaadatu wantoota akkasii. Ammoo wanni xiqqasho gartee inni itti haarawaa waan dur nyaatu waan dur dhugu ka isaa halaalaa maatii isaa ka dur walitti dabalamaniin ka isaa halaalaa guyyaa ramadaanaa keessa eega adaanni fajrii bahirraa haga adaana magribaa jidduu tanatti irraa fagaadhu isaan jedhan jechuudha. Kanumaahuu isaa haarawaa miti. Maaliif soomni gartanii ka waajibaattu ramadaana qofa malee soomni sunnaa jidduu tana jira. Namni gartanii guyyaa wiixataa soomu ka khamiisa soomu ka ji'arraa guyyaa sadi soomu ka ji'a ammoo baatii hajjii keessa guyyaa arafaa soomu ka ji'a ammoo tunu muharram keessa ashuura soomu soomaaf haarawaa miti. Soomaaf haarawaa miti. Kanaaf soommanni duuba wanni ji'a kana keessatti irraa soommannu ijoo jennee laallu homa dur halaalaa dhiisuudha jechuutti gabaabsuu hin dandeenyaa jechuudha. Taan duraan dhiisaa ture waan taateef isa haarawaa miti. Alaa kulli haal ilma namaati nafsiyyaan garteetiniin soomni illee leenjisuu dadhabee mucuceessitu numa jirti garii namaati. Nama laafaa isaa ammoo tunuu shayxaanni xixiqqoon gartee hidharraa hafte illee isa dogoggorsiisuu ni dandeetti. Shayxaanni namallee dogoggorsiisuu ni danda'a. Hundaafuu wantoonni sooma namaa balleessan ka isarraa fagaatuun dirqama rabbi nurra kaahee yoo ka waan san dalaynu taate soomni keenya badu maal fa'aa jennee waan kana walii ibsutti deemna jecha insha Allah. Wantoonni sooma balleessan sun duuba dimshaashatti bakka sadiitti qoodaman. Tokkoffaan waan alaa seenu, lammaffaan waan keessaa ala bahu, sadaffaan walitti dabalamuu dhirsaa fi niitiidha yookaan walqunnamtii saalaa raawwatuudha jechuudha. Bakka sadiitti baafnee ilaallaa. Tokko waan alaa seenu, lama waan keessaa ala bahu, sadi walitti dabalamuu walqunnamtii saalaa raawwatuudha ramadaana keessa jecha. Tokkoffatti yoo ka deebinu taate tokkoffaan waan alaa seenu jenna. Waan alaa seenu jechuun maa inni waan garaa namaa seenu alarraa nyaata taya, dhugaatii taya, waan bakka nyaataa fi dhugaatii bu'u. Kanaaf namni soommana keessa nyaate beeka'a. Adaanni gartee fajrii eega bahirraa haga adaanni gartanii magribaa bahutti yookaan gartee fajrii lammaffaa irraa qabee haga aduun seentutti adaanamuu dhiisu. Namni fajriin beeku yoo taate wanni adaanaan himnuu fi nama gartanii fajriin addaan hin beeyne jira. Wanni ilaalamu fajjariinsa malee eega fajjarte yoo adaanamuu baate waa nyaadha yoo jedhe soomni isaan jiru. Eega aduun seente kalaas wanni adaana eeguuf hin jiru. Aduun seenu qofa yoo gartee ka qulqulleeffatee haqqaqatu taate soomana isaa gartee furuu ni danda'a. Adaan illee dhaga'uu baatu jecha namichi. Garuu of eeggannoon barbaachisaadha. Fajjarte moo fajjarre jechaaf gartee dafee haga fajjartu laala jechuu odoo hin taane dafee obboroo isaa suxuura isaa yeroodhaan obboratee wanni sa'aatii fajjariinsaa san eegu hin jiraatu san ofirraa eeguu qabaa. Yoo gartee kalaandara adda addaa hin qabaanne ka sa'aatii wanti tokko wanni laallatu hin jirre taate bahee fajjarte moo fajjarre jedhee ofirraa laaluu qabaa jechuudha. Dukkaneeffateetumaan taa'ee nyaatu hin qabu. Akkuma san aduun garteetiin akkanuma xiqqashuma gurgurmoo ilaalee seenuun ooltu jedheetumaan akkanatti ilmaamaan nyaatu odoo hin taane hawaasa keessa jiru isa wajjin seensa qulqulleeffatuun keessattuu aduun seenuu kana qulqulleeffatuun irra barbaachiftuudha jechuudha. Maaliifi yoo kagartanii odoo hin qulqulleeffatin akkanumatti ka'ee nyaatee eegasii aduun kabaatu taate shakkimaan jecha akkanumatti yaqiina odoo gartee irra hin gahin aduun seente akka isaatitti jedhee yaqiinarra yookaan nama waliin jiru wajjin yookaan sa'aatii qabuuf yookaan ammoo kalaandarri jirullee yaqiina jedhanii eega nyaate booda aduun baate suni iddoo lamaatti waan jedhamu qaba. Laakiin yoo oduma akkanumatti tilmaamumaan odoo hin qulqulleeffatin ka aduu seene jedhee nyaatee eegas aduun baatu taate namni sun ganaa sooma san irra deebi'ee qadaa kafala waan taateef
waan kana of eeggannoo guddaa godhutu barbaachisa. Kanaafuu duuba wanni soommana namarraa balleessu adda dureetti tokkoffaatti nyaata. Lammaffaa dhugaatii. Sadaffaa waan bakka nyaataa fi dhugaatii bu'u. Wanni bakka nyaataa fi dhugaatii bu'a jennuun kun maal fa'aa yoo jenne fakkeenyaaf zamana keenya kana keessatti namichi tokko yoo mana yaalaa deeme dawaa gartee karaa hiddaatiin isaa kennan gilkoosii jedhan kana karaa hiddaatiin isaa kennan sababa nyaatni hanqina nyaataatii jedhanii isatti yoo ka hidhan taate yookaan ka isaa kennan taate marfee akkasii ka isaa kennan taate dawaa akkasii dawaa bakka nyaataa bu'u yoo ka isaa kennan taate karaa hiddaatiin namni sun akkuma waan dhiyana nyaateetitti ilaalamaa jechuudha. Kanaafuu soommanni isaa hin badaa jedhan. Maaliif ree karaa garteetiin afaaniitiin illee fudhatee garaachallee seenuu baatu waan dhiyanni gartee karaa afaaniitiin seenee garaacha seenee ganaa garaachi qoqqoodee qaama isaatiif ijaarsa qaama isaatiif jajjabeenya qaama isaatiif dhiigaa fi waan kanatti isaa garteetiin jijjiiramu san inni kallattiimaan gartee cuunfaa dhiyana sanii karaa hiddaatiin gartee dhiiga isaatti dabalamee waan silaa nyaanni dalagu san waan dalagee jiruuf soommanni isaa hin badaa jedhan. Akkuma san nam tokko dhibamee mana yaalaa seenee hanqinna gartee yookaan ammoo dawoomaafuu tahii waan ogeessi fayyaa barbaaduuf isatu beekaa dhiiga biraa itti waraabuun dhiiga biraa itti gartee ammoo tunuuhuu karaa hiddaatiin isaa kennutu barbaachisaa jedhee yoo dhiiga nama biraarraa fuudhee takka ammoo kuusaa bakka kuusaa qabanirraa dhiiga fuudhee nama kanatti dhiiga kana dabalu taate inni illeen akkuma nama nyaateetitti dhiigni isaa suni cabaa soomni isaa sun cabaa. Dhiigni suni bakkuma nyaataa ta'e jecha maaliif nyaataa fi dhugaatiinu deemanii bakka gartee qulqullinni wanni isaan itti deebi'an waan bakka nyaataa bu'anii fi saniif nyaataa fi dhugaatii irraayyuu wanni barbaadamu maalinni wanni nyaataa fi dhugaatii irraa barbaadamu deemee ka dhiigatti deebi'u sani. Kanaafuu dhiigni sun maal ta'e amma cuunfama nyaataa fi dhugaatii ta'e jecha. Kanaaf nama san soommanni isaa hin badaa nama akkasitti karaa saniin fudhatee jecha. Kan biraa ammoo wanni bakka nyaataa fi dhugaatii bu'a jennuun karaa dawoomaatiinuu tahii takka ammootu dawoomahuu tahuu baatee wannummaan kamiyyuu wanni zaata qabu tokko yoo karaa garteetiin afaaniitiin namni tokko ka'ee ka fudhatu taate otoo waan nyaatan ta'in illee haa taatu. Waan dawaan ta'in illee haa taatu beekaa yoo kaa gartee gadi liqimsu taate namni sun soomni isaa hin bada jechuudha. Waan eegamutu waan garteetiin hin dhooggamituma inni karaa afaaniitiin gara garaatti waa gaddabarsutu dhooggamaa waan taateef. Kanaaf beekaa waan zaata qabu tokko yoo akkasii gaddabarse soomni isaa hin badaa jedhan. Akkuma san wantoota sooma namaa balleessurraa ofitti fudhatuudhaan waan akka sigaaraa waan akka shiishaa ramadaana keessa namtichi yoo xuuxe aarri sun gartee waan zaata qabu wahiiti aarri gaddabru sun akkuma nama nyaataa fi dhugaatii wahii gaddabarseetitti waan zaata qabu waan taateef soomni isaa badaa jedhan jechuudha. Kanaaf wayita kana jennu duuba akka walitti nu harkaa hin duunne namni tokko damee karaa gartee hidda isaatiin dawaa nyaataa bakka nyaataa bu'u yookaan dhiiga yoo isatti garteetiniin ka isaa kennamu taate soomni isaa hin badaa jennu. Laakiin dawaa gartee marfeen dawoomaaf fudhatu irratti soomni isaa hin badu yoo marfee waraanan jechaa fakkeenyaaf dawaa biraa gartee dawoomaaf yoo gartee hiddaanuu tahii karaa hiddaatiin gartee dawoomni isaa kenname suni soommanni isaa hin badu. Akkuma san ammallee wantoota fakkeenyaaf oksijiina namni garteetiniin asmifaa qabu ka isa ukkaamsu kuni yoo ramadaana keessa ofitti waan kana ka afuufu taate soomni isaa hin badu. Maaliif wanni kun waan zaata hin qabne waan ta'eef yoosuu qilleensatti jijjiirama wanti inni keemikaalli isaa ka jiru kunilleen wanni zaata qabu wahii ka garaa seenu hin jiru waan taateef kanaafuu inni akkuma qilleensaatitti dhumataa jira ulamaan itti irraa haasa'u
waan kanaaf soomni isaa irratti dhiibbaa hin godhu yookaan soomni isaa hin badu jedha wantoota akkanaa kana fayyadamuuni. Kana insha Allahu ta'ala wantoota sooma hin balleessu jennee addatti fudhannu keessatti ganaa walii dubbannaa jecha bi'iznillaahi ta'ala. Kanaaf insha Allah halkaan teennata har'aa gabaabsinee darsiin keenya kan jalqabatti waan sooma balleessu keessaa gaa tokko waan gartee karaa alaa seenu waan jennu keessatti nyaataa fi dhugaatii fi waan bakka nyaataa fi dhugaatii bu'u ka gartee amma walii ibsine kana ta'aa jecha insha Allahu ta'ala halkaa hafte keessatti wantoota soomana balleessan kaafee irraa dubbannaa. أما أفكار مرة تجسنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.